Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa keessanii fayyaa keessanii baga jiraattan isin jedha. Egaa har'aan tana mootu waan ajaa'iba kana qabadhee isiniif dhufe jechuudha. Suuraa keenya akkamitti akka edit goone tolchinee bareechinee Facebook, Instagram fi Twitter irratti akkamitti maxxansuu dandeenya yookaan post godhuu dandeenya kan jedhu qabadhee isiniif dhufe jira jechuudha. Kanaaf isin mootu like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Mee gara hojiitti seennaa na hordoftan jechuudha. Egaa kunoo akkumaan isinin jedhatti asin dhufee jira jechuudha. Kanaaf maal goona? Aappiiwwan lamaan gama gadhaanurra jiran kana jechuudha. Isaan kanneen lamaan jechuudha. Isaan kanneen lamaaniin akka ajaa'ibaatti suuraa keenya tolchinee hojjenne jechuudha. Kanaafuu mee fakkeenya tokko isin agarsiisaa hanga dhumaatti na hordoftan jechuudha. Egaa maal goona? Dursa Pixart tan jettu tana yeroo takka kilik irratti goona jechuudha. Sana booda erga haala kanaan dhufe maal goona mallattoo eda'uu tana yeroo takka tan gama gadiitti irra jirtu sana jechuudha. Sana booda maal goona ammas xiqqoo ol si'ne kunoo pick canvas tan jettu tan gama gadiitti irra jirtu tan bakka tana jirtu jechuudha. Isii tana yeroo takka irratti gadi tu'ne jechuudha. Sana booda haala kanaa yoo nu dhufe maal goona ammas draw on photo tan jettu bakka tanarratti yeroo takka gadi tu'ne jechuudha. Sana booda erga haala kanaan nu dhufe suuraa nu filachiisee maal goona nuti immoo suuraa keenya kan nu barbaachisu as keessaa tokko filanna jechuudha. Egaa ani suuraa kana filadhe. Sana booda egaa haala kanaan nu dhufe gama gubbaatirra jechuudha yeroo takka gadi tu'ne jechuudha. Sana booda gama jalaatti kunoo edit image kan jedhu kan yeroo takka irratti gadi tu'ne jechuudha. Sana booda erga haala kanaan nu dhufe maal goona ammas akkana siinetuma jidduu tanatti kunoo bakka argite bakka tuttuqee isin agarsiisaa jiru tanarratti jechuudha. Isii tana yeroo takka irratti gadi tuutan jechuudha. Kataawwatu tan jettu tana jechuudha. Sana booda select kan jedhu kanarraa outline-itti as deebitan gamarraa gamanatti as deebitan jechuudha. Sana booda maal goona? Sanbooda haala kanaan bareedee miidhagee nu dhufee jira jechuudha. Maal goona amma save goona jechuudha. Ammas bakkuma san gama gubbaatti irratti xiyya gama harka mirgaa jirtu gubbaarraa tana yeroo takka kilik gadi goona jechuudha. Isiitu hina. Egaa amma kunoo save nuun jedhee jira. Gama gadhaan tanatti save tana yeroo takka tu'ina sana booda dhumate jechuudha. Egaa amma kunoo gaalaarii keessa naa seena jechuudha. Gubbaadhaa dan yoo godhe gaalaarii keessa seenuu qofa bakka sana booda kan itti aanutti seen dabarra jechuudha. Egaa haala saniin xumurree maal goona amma immoo egaa haala saniin xumurree maal goona amma mootuu jechuudha. Gama pixel tan jettu tanatti deebina jechuudha. Isii tanarratti deebina. Kanaaf mee isiidhaan amma yeroo takka kilik irratti goone kan reef hojjenne san asirratti as baafanna jechuudha. Kanaaf haala kanaa nu dhufa. Haala kanaa yoo nu dhufe isii tana new text tana irraa delete goona jechuudha. Sana booda gama gubbaa kanarra jechuudha. Mallattoo eda'u tana yeroo takka gadi tu'ine jechuudha. Isii tana jechuudha. Kanaaf sana booda haala kanaa yoo nu dhufe maal goona from gallery tan jettu tana yeroo takka irratti gadi tu'ine jechuudha.
sana booda dursinee backgroundii qopheeffanna. Backgroundii keenya ni barbaadanna jechuudha. Isinis backgroundii yoo qabaattan ni barbaadattu. Mee backgroundii as keessaa barbaadadha jechuudha. Egaa haala kanaan fidadhee kanatti aansuudha. Kunoo haala argitan kanaan akkatti wal qixxeeffanna jechuudha. Egaa haala kanaan qopheeffannee maal goonaa gama gubbaatirra ammas mallattoo ida'uu tana yeroo takka gadi tuqna jechuudha. Sana booda akkuma reefutti from gallery jennee screenshotii reefu hojjetanne jechuudha. Kan reefu hojjetanne san asirratti as baafanna jechuudha. Egaa kunoo isa kana jechuudha. Ergaa haala kanaan dhufee maal goonaa gama gadhaan irratti mallattoo raayitana ammas yeroo takka tuqna. Sana booda haala argitan kanaan dhufa jechuudha. Egaa haala kanaan dhufee amma seeraan hojjenna kan hordoftu jechuudha. Egaa haala kanaan qopheeffannee maal goonaa gama gubbaatirraa jechuudha. Mallattoo share jettu tana yeroo takka isii gadi tuqne save goona jechuudha. Isii tana jechuudha. Ina kunoo isii tana jechuudha. Sana booda erga isii yeroo takka gadi tuqne kunoo amma asitti bakka tanatti jechuudha. Save to gallery kan jedhu tanarratti click goona jechuudha. Waan hanga ammaatti hojjetanne walirratti qindeessinee tottolchuuf jechuudha. Amma tana keessa yeroo takka seenna jechuudha. Pixar tanyu tana keessa yeroo takka seenna jechuudha. Sana booda yeroo takka click erga goone sana booda suuraa keenya kan reefu qopheeffanne san yeroo takka gadi tuqna jechuudha. Isa profile jechuudha. Egaa haala kanaan nu dhufee maal goona jechuudha. Egaa asuma keessa osoo hin baane gamanatti as deebinee bakka tana jechuudha. Add photo tan jettu tana isii yeroo takka gadi tuqne suuraa keenya kan reefu qopheeffanne san jechuudha. Katoo isa kana suuraan sun isa kana waan ta'eef yeroo takka isa irratti gadi tuqee
Egaa haala kanaan dhufee amma isin waliin haasa'aa ammas hojjechuun waan natti ulfaatuuf kanaaf jechuudha. Kilaasikaalii ta'an affeeramaa mee sirriitti tolchina jechuudha. Egaa hordoftoota teenya akkanatti erga babbareechifannee haala kanaan miidhagsinee booda gama gubbaa kanarraan seef godhanne jechuudha. Kunoo bakka kana tokkodhaan seef goona jechuudha. Egaa haala argaa jirtan kanaan bakka seef jettana yeroo takka kiliik irratti goona jechuudha. Sana booda seeftan jettana tu'ina. Egaa yeroo gubbaa dan jettana tu'ine gaalarii keessa nuuf seena jechuudha. Egaa hordoftoota teenya haala kanaan erga geessinee xumuree jira jechuudha. Egaa haala kanaan miidhagsitanii kana olitti akka hojjetan abdiin qaba jechuudha. Egaa ammaaf xumuree jira. Hojiin keenya yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Yeroo biraa walitti deebinaa ammaaf nagaan.